wanni duuban deebsin jiru abaarsi fedhe dhibban fedhe daran nu jabees warra madura dhagaanatti darbee irraa barachuu qabu warri wayyaanes ta'e warri biraa ilaalcha adda addaa qaban an dhagaan yoona darbame dhagaa san walirra kaayetiin fooqii ittiin jaaran arras warri darbuu barbaadu jiraate asaa haran nuti walirra keenye galma Oromoo galma Oromiyaa bilisoomtee ittiin jaarra kuni waan uummata keenyallee naasisuu ta'uu qabu waan uummata keenyallee daran onnachiisuu ta'uu qaban jedha. Namoonni hojii godhatanii qabsaa'ota hadheessan ni jiru. Kan ofii guyyaa tokko gabbahee uummata kanaaf waan gootiin itti rakkatiin ittiin beela'in jaalleewwan isaa isa biraa hin wareegamiin hojii kooti jedhee namoota qabsoo kanarra jireenya isaanii irra guddaa dabarsan hadheessuu xiqqeessuu seenaa isaanii bifa hamaadhaan ibsuu warri hojii godhatan ni jiru. Warra akkasii wajjin yoo falammii seenne hojiin biraa ni hafa. Isaanumaa wajjin wal falmaa ooluu ta'a. Ammoo jarri kun iddee ofii waan qabaniif hojii akkasiirra bobba'u malee dhugaatti rakkinni uummata Oromoo salphinni uummata Oromoo itti dhagahameeni. Namoota akkasiitiif gadduu qabna. Maaliif ofiif ulfina ofii ulfaataa ta'uusaa waan hin beekneef waan hin qabneef nama biraa salphisuudhaan waan ulfaatutti fakkaata. Ofiif waan mi'aawu tokkollee isa keessa waan hin jirreef nama biraa hadheessuudhaan waan mi'aawu se'a. Ulfina kabajaa ofii waan hin qabneef nama biraa yoo xiqqeesse waan kabajamu isatti fakkaata. Sabboonummaa ofiitti waan hin amanneef sabboonummaa namoota biraa yoo gaaffii jala galche sabboonaa waan of taasisu se'a. Namoota akkasii dhiibbee qalbiitu qabanii saayikooloojii isaaniitu rakkina qabaa isaaniif gaddaniituma dhiisuudha. Waan kana keessa itti seenuun isaaniif bu'aa ta'a. Hojiin kun hojiin qabsoo ni gufata. Isaanuma wajjin wal falmuun hojii ta'a. Kanaafin yeroo baay'ee waan tiyyas waan jaalleewwan wajjin qabsoodha turree biraas yeroo isaan ka'anii afarsanii hadheessanii haasa'an bira taa'anii hojichuma hojjechuu hojichuma qabsoorratti bobba'u qalbii qulqulluudhaan. Warri qabsaa'ota hadheessuu hojii taasifatan kun takka waan balleessin. Maaliif takka waan balleessin takka waan goone. Kanaaf isaan dhibbaaf dhibbatti qulqulluudha. Nuti immoo dhibbaaf dhibbatti yakkamoodha. Kana rakkataa akkasii wajjin rakkachuun hin feesisu.